bilbila nama tokkodha hordofuu yoo barbaadan eessa akka jiruu fi eessa deemaa akka jiru akkaataa karaa salphaa ta'een imeeli masaa qofaa yoo qabaatan hordofuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiiwaan kan akka baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laakchii ergoo nafaa turaan hordofaa. Aappii tokko bilbila keessatti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaa gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa akka jiru jalarratti ni ba'a asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa akka jiru harratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fidaa asirratti ta'e kooni sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee fa na daa barreessitan achi booda sarchii fuuldura kan ta'e gootu sarchii gootu achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappii cheetu buufachuudhaaf suuraa oltaa deemtu oltaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalamanii maraan kan barraa yaappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawuloo akka jettutti daawuloo tan suuxneeti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii hayya daawwatan kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin haala kanaan imeelii bilbila nama sanyidhaa isin gaafata paaspoortii waliin itti guutatanii bantanii achi booda haala kanaan maqaa bilbila nama sanyidhaa isin fidaa bilbila sana irratti ni dhootanii achi booda kunoo as jalatti get direction kan jedhamu yeroo kilik gootan jechuudha alaaxiluu bakka namni sun jiruu fi eessan akka namni sun deemaa jiru isinii fida jechuudha lookeeshinii nama sanyidhaa waliin.